Dr. Alam Tsahay Tasfaa Gammadaa nama ganna 70 waggaa hedduu biyya alaa jiraachaa baate. Ammaan tan biyya deebitee Wallagga Bahaa Naqamteetti horii horsiisa warshaa aananii qabaachaa hojiitti jiraate. Biyya alaa tam jiraatti Tujubee dubbise. Ani utuun dhufee jiru kana irratti hin bobba'ini. Biyya Fiinlaand Iskaandineeviyaa keessa magaalaa Helsinkii keessan ture. Achittinis baradhe. Baradhees immoo achuma Yuunivarsiitii of Helsinkii keessan hojjechaa ture yeroo dheeraadhaaf gara waggaa 22. Isa booddee gara biyyatti deebi'uu fayyadeen deebi'e. Toorri barnoota keessanii maali? Maal barattanii maal barsiisaa turtan biyya Fiinlaand keessatti? Kan hin baradhe ani horsiisa horii irrattidha. Kunuunsa isaanii fi nyaanni adda addaa yookaan immoo soorati adda addaa horii kanaaf laannu aannan isaanii irratti foon isaanii irratti bu'aa maalii kennaa isa keessaa ammoo hawaasi hammam irraa fayyadama isa jedhudha. Gara biraan immoo karaa maayikiroobaayoloojiitii fi deerii teeknooloojiidha kan hin baradhe. Baradhees waa'ee dhuma kanarratti riisarchii adda addaa geggeessaa ture. Bartoota gara Afrikaatii dhufanii yookaan immoo gara developing countries dhufaniif immoo rakkoon horsiisa horii keessumaa biyya Afrikaa keessatti yookaan immoo biyya guddatan keessatti maal akka ta'e barsiisaa ture. Yoomi kan isin gara biyyaatti deebitan? Ani gara biyyaatti kan hin deebi'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2000ttidha. Waggaa 12 dura jechuudha. 2000tti hin deebi'e. Lafti nanti deebi'ee jiru jalqabe kun qabiyyee duriiti. Qabiyyee durii kana egaa akkasittiin deeffachuu gatiin hin dandeenye beenyaa kaffaleen bara 1998 naa eeyyamame. Qabeenyaa durii yeroo jettan qabeenya warra keessanii ture lafichi? Lafti qabeenya warra keenyaa durii ture. Umriin keessan amma meeqa ta'a? Anamma umriin koo waggaa 70dha. Umrii waggaa 70tti biyya ofiitti deebi'anii hojii kabiroo irratti bobba'anii hojjechuun murannoodhaaf cimina gaafata. Hojiidhaafan biyyatti deebi'e jettanii Dr. Alam Tsahay Naqamte bakka amma jiraattanii hojii isin irratti bobbaatanii hojjetaa jirtan maali? Hojiin irratti bobba'ee hojjechaa jiru jalqaba horsiisa loon aannaniin jalqabe. Horsiisa loon aannanii kana 2002tti jalqabee eddasii horiinan horsiisaa aannan oomishee magaalaa Naqamteef raabsa. Garuu immoo aannan oomishee raabsu kun aannan dheedhii gatii ta'ee rakkoon dhukkuba daddarboo gatii jiranii kuni hawaasa keenyaaf gara fuulduraatti rakkoo ta'uu danda'a jedheetan amma immoo warshaa aannan kana paastaraayizii godhee saamsee aannan qulqulluu hawaasaaf baasuu fi itittuu adda addaa fi dhadhaa kan oomishu immoo gashee jiruu akka inni jalqabu goosisee garuu immoo haaluma biyya keenyaa kanaan warshaan kun socho'ee utuu jiruurran oliin waggaa 2 walakkaa ta'eera. Hojiin isaa utuu hin jalqabame maaliif amma yoonaa ture? Laayisensiinsaa federaalaa ba'a jedhanii kun hojii ajaa'a lafarra na butaa jiru. Ammayyuu hin arganne malee kanarratti hin bobba'ee hojjechaa jira. Maqaan dhaabbata warshaan keessan kun ittiin hundaa'e maal jedhama? Maqaan dhaabbata kana Dambaliidha. Maqaan haadha kootii Dambaleedha. Immoo warshaa kanaan Dambalii jenna. Maqaa harmee keessanitti moggaaftan jechuudha. Yaaduma harmee kootiin biyyattis deebi'e. Kanaaf egaa yaadannoo isheef ta'u jenne akkasittiin fudhanne. Hamma ammaatti loon meeqa kan isin horsiiftan? Loon illee egaa baay'eedha. Garuu yeroo yerootti keessaa calalleetu horii warra nuuf hin taane hin baafna. Amma kan qabnu gara horii 34. Inni xixinnoon jalaa ka'anis immoo jiru. Gara warshaa saammanaan jettanitti yeroo deebinu warshaan kun hundeeffamee lafa dhaabatee hojii jalqabuudhaaf qophaa'eetu eeyyama duwwaa eeggataa jira? Eeyyama eeggataa jira. Gara biraanis immoo egaa namoota ogeeyyii iddoo kaanii fiduudhaa fi nageenyi naannaa keessanii bada nama hin simatu hin dhufnu jedha namatu. Rakkoon tokko kanadha. Hundinuu qixaa'ee jira. Ogeessa samma hamma tokko addanatti ofii keenya muuxannoo laannee fi jechuun shaakalaniiru hamma tokko. Kanaaf sochoosuu danda'u warshaa kana. Kanaaf eeyyama argannaan utuu guyyaa 2-3 buliin hin jalqabna maaliif
waan inni itti saamsamee ba'u hundinuu qixaa'eera. Ammaaf egaa loon isin qabdan muraasa warshaan isin hundeessitan immoo akka viidiyoo isaarraas argamu suuraa isaarraas akka argamu guddaa fakkaata. Aannan warshaa kana sochoosuu danda'u loon isin qabdanii wajjin wal gitaa? Aannan kana kan keenya duwwaan nu ga'a miti. Warshaa kana sochoosuudhaaf karoorri keenya oomishtoota aannanii magaalaa Naqamtee keessa jiranii fi naannoo ishee aanolee naannoo ishee jiran irraa immoo sassaabneeti kan nuyi finnee warshaa kanatti paastiraayizii goonee saamsinee baafna. Kanaaf qonnaan bulaan naannaa keenyaas irraa bu'aa argataa jechuudha. Nuuf galteedha, isaaniif immoo bu'aadha. Hanga ammaatti loon isin horsiistan irraa aannan ni argame hawaasa naannaa Naqamtee jiru hagam fayyade? Yeroo nuuf egaa aannan hunduu magaalaa isaa keessatti badaa hin gurguramu. Nama 2 moo 3 duwwaatu horii aannanii muraasa qaba. Kan keenya amma aannan sa'aatii 10 baafna yoo ta'e hiriirri sa'aatii 8 jalqaba. Kanarraa egaa ati mataan kee analaayizii godhuu dandeessa namnammam aannan argachuutti rakkachaa akka inni jiru. Dimaandiin baay'eedha. Garuu immoo hunda kana waliin hin geenyu. Diinani dhufee jalqabe garuu namoonni akkasuma horii aannanii ofii isaaniitii horsiisuu jalqabaniiru. Kooperaatiiviis immoo foormii gooneerra. Kanaaf wal jajjabeessinee waliin hojjenna jennee addanatti tattaafachaa jirra. Egaa haala tokkotu mijataa miti. Akka garaatti nyaata horii sanaan argannu. Amma yoo itti nuyi marga Wallaggaa marga biqilchuu dhiisee miti. Nama keenyatu marga sana oomishee akka iddoo kaanii gurguruu hin barre. Nuyi amma marga waggaa tokko nu ga'u sulultaadhaaf hinna. Finfinneedha jechuudha. Akkoon gatii jiru horii horsiisuun naannaa keenyatti baay'ee salphaa miti. Guyyaatti aannan hagam ta'u uummata naannoof raabsitu? Nuyi amma egaa yeroo tokko hammuma 100 arganna liitirii 100tti. Yeroo bonaa immoo gadi bu'a. Nyaatis hin jiru margis badaan argatanii kanaaf garmalee gadi bu'a. Dhagee amma akka ofii keenya herrega isaa hojjennetti guyyaatti averejii gara liitirii 70 hin arganna. Warshaan aannanii dhaabbata Dambalii kun guutummaan yoo hojiitti galee guyyaatti aannan hagamii oomisha jettanii yaaddu? Egaa kan inni oomishee baasu jalqaba kana jennee kan yaadne yoo xinnaate 5,000 liitirii 5,000. Guyyaatti hamma dandeenyu immoo naannaadhaa sassaabna aannan kana. Nuyi immoo warshaan kun jalqabnaan lakkoofsa horii aannanii hin daballa addana keessatti. Yeroo ammaa hojjettoota qabdu eenyutu isinii wajjin hojjeta? Amma addana ijoollee warra jiran na biraa osoo hin ta'in namni qacaramee hojjetu dallaa horii kana keessa nama 14dha. Garuu warshaan kun yeroo socho'utti ka'u immoo inni immoo gara nama yoo xinnaate nama 20 xaafee jiru. Carraa hojii bana jechuudha. Carraa hojii banaa fayyaada. Isinoo ijoolleen isin bira jiru ijoolleen keessan eenyu wajjiniin jiraattu eenyutu isin gargaara isiniin? Ijoolleen kun bira hin jiranii. Ijoolleen egaa gatuma miidhagsee dhalte miti. Ijoollee koo kanatti jettu. Kana lagaas guddisuu dandeessa, kan biraas guddisuu dandeessa. Kanaaf ani manni koo guutuudha ijoolleedhaan amma iyyuu kana. Ijoollee guddiftan qabdu? Ijoolleen jiru. Warri gurguddatanii yoo danda'anii ba'an jiru. Ammas immoo warri jalaa guddachaa jiran jiru, warri barachaa jiran jiru. Warri jiruudhuma kanarratti immoo akka gargaartuu koo ta'anii hojjetanis jiru. Kanaaf ijoolleen baay'eedha. Ijoollee dhumti isin guddiftan jechuudha? Ijoolleen ofii godhatan ijoollee dhiiraa 3 qaba. Isaaniyyuu Fiinlaandiin jiru. Maatii mataa isaanii qabu. Isaan namoota gurguddaadhaa dhufanii dhuma nu ilaalanii deebi'u. Hojii isaa ammaa hojjechuu cinatti namoota illee gargaaruu irratti akka bobbaatan dhageenye jira Dooktara Lamtsaayii. Mee waa'ee kana naa himaa? Nuyi amma akkuma magaalaa Naqamteetti taaskifoorsii uumnee tola ooltota namoota jiruudhuma isaanii bukkeedhaan jiru kana hojjetanii walitti qabamnee gargaarsa biyya keessaas biyya alaatiis kadhannee namoota harka qalleeyyiidhaaf marsaa lammaffaa amma midhaan hirreerra.
Harka qalleeyyii magaalaa Naqamtee keessa kanneen jiran? Magaalaa Naqamtee ganda 7 qaba. Ganda 7 kana keessa warra jiraniif marsaa 2 hirreerra. Marsaa sadaffaatti immoo adeemaa jirra. Gargaarsa immoo ammayyuu kadhachaa jirra. Namoota meeqa ta'antu gargaarsa kan argate? Yeroo darbe nama 1,200 si jalqaba. Marsaa lammaffaa kanatti immoo 1,575 laanne. Ammas immoo akkasuma gaatti fufa. Gargaarsa akkamii argatan namoonni kun? Kan kennineef amma daakuu kiiloo 25 fi saamunaa fi saanitaayizarii zayitiidha kan ilaatu. Kana keessatti bulchiinsi magaalaa Naqamtee isiniin waliin hojjeteera. Kabiroo eenyutu gargaarsa isiniif godhe? Durii jalqaba isaa kan abbootii amantaa adda addaa fi jaarsolii biyyaa walitti qabe magaalaa Naqamteeti. Isaan dura irruma deemaniitu namoota irraa kakkadhatanii roottoo bishaanii kan itti harka dhiqamu bakkee akka taa'u godhanii saamunaa godhanii isa kana hojjetan. Isa booddee immoo warri namoonni dhaabbata mataa isaanii qaban jiru mataa isaanii qaban ittiin bobbidii ta'anii dargaggoon jiru. Isaanis nutti dabalamanii amma gumiin kun maal godhaa mootarra dhalattoota Naqamtee duwwaa miti. Naqamtee keessa warri jiraatan amma daldaltoonni jiru. Daldaltoota irraas dhalattoota Naqamtee warra bakkee jiran irraas warra biyya keessa jiran irraas akkasuma kadhanneetu waan isaan nu kennaniin yookaan waan isaan nu arjoomaniin midhaan kana binnee gashinee immoo kenninaa jechuudha namoota kana. Dooktar Alamtsaayii dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate? Dhumarratti ergaanani qabu haala biyya keenya keessa jiru kana ilaalchisee kan baay'ee rakkachaa jiru kan baay'ee gadadaa jiru dargaggoota keenyadha. Dargaggoota keenya maatiin waan qabu gurguree barsiisee ijoolleen jiruu dhabanii karaarra oolu. Ijoolleen karaarra oolan kun hin beela'u, hin dheebotu. Beelliif dheebuun immoo waan hin taanetti nama ergiti. Kana anamma ijoollee kana sassaabnee ijoollee kanaaf waa tokko dhaloonni dhufu akka nuun hin ceephaane dhaloonni dhufu jarri kun maal hojjetanii darban maal fayyadan saba keenyaaf jedha gara fuulduraatti. Kanaaf amma jiru hamma danda'e namni kan danda'e buusiisa ta'uu waan fedheef ijoollee kana karaa kanarraa sassaabnee ijoollee kanaaf waan isaan hojjetan. Gargaarsa namaata har'a laaffatti gargaarsi isaan argatan kun boriin dhumti arga. Garuu ijoollee kana akka isaan waa hojjetanii irraa bu'aa argatanii ittiin jiraatan waan ittiin goonu waa tokko lafa kaa'an jedha. Dooktar Alamtsaayii Tasfaa Gammadaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa ulfaadhaa.